warreen walitti hin firoomne walitti firoomsudha. Karaa misirrittinis nama sadii, karaa misirrichaatinis immoo namni sadii mallatteessaa jechuudha. Gaa'elli ollaaniidhaan ol fudhatanii galan, gaa'elli taaskii hojjetu ol fudhatanii galan, gaa'elli daandii irratti walitti dhufanii ol fudhatanii galan. Kaayyoon gaa'elaa inni biraa ortodoksummaa itti fufsiisu. Osoo gaa'elatti hin seeniin dura maal gochuu qabna? Gaa'elaan dura fedhii foonii gochuun dhiisuusaa kan gorfamuuf inni guddaa hangafti isa kanaa jechuudha. Qophiin nuti barbaachisu qophiin keenya maal gochuu qabna? Maaltu nurraa eegama kan jedhus hin jiru. Isheen immoo kiyya ta'uu baannaan akkasa hin ta'a hin jiraadhu maalii kana keessa kan jedhan jiru. Kun dhaadhannoodha malee kadhannaa miti. Kristos du'a ka'eera innaa fi aangoo isaatiin seeta midhameera addaan bilisameera kanaan booda nagaa fi gammachuun ta'eera. Jaalatamtoota maatii Waaqayyoo maqaa Waaqayyo gooftaatiin kam jirtanii kam turtanii ameen. Galateeffamuun amanamummaa isaa kan ta'e gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kristos maqaa isaa kan beekamu haa ta'u. Haati keenya qulqulleetti dubaraa maaramii wareegamtoonni qulqulloonni ergamoonni akkaataa Waaqayyoon isaan kabajan isaanii maqaa isaanii kan beekamu haa ta'ani. Egaa akkuma torbee darbee barnoota dubbii gaa'elaa ortodoksawaa irratti kutaa lama kaasaa turre. Kutaa darbe keessatti gaa'ela kakuu moofaaf kakuu haaraa kan jedhu keessatti wantoota tokko kaasnee ilaallee jirra. Akkasuma immoo kaayyoo gaa'elli hundeeffameef keessaa isa jalqabaa fayyina raawwachuuf kan jedhu yeroo darbe kan jirra. Gaa'elli kaayyoo isaa inni guddaaf hangafti suuta mucaan namaa gara Waaqayyoo fakkaachuutti gara cubburraa bilisa ta'ee Waaqayyoo wajjin jiraachuutti kan nama fiduudha. Herreena mucaa namaa guutee gara mootummaa Waaqayyoo dhaaluutti kan nama fiduudha jennee kaasaa turre. Kutaa kana keessatti immoo kaayyoo gaa'elaa keessaa isa lammaffaa kan ta'e ilaallaa jechuudha. Kaayyoo gaa'elaa keessaa inni lammaffaan tokkummaa mucaa namaa eeguuf gaa'elli faayidaan isaa. Kun immoo kaayyoon isaa tokkummaa mucaa namaa eeguuf gaa'elli faayidaa guddaa qaba jechuudha. Diinni keenya seexanni of tuulummaadhaan anatu isin uume jechuun Waaqayyoo fi ergamoota qulqulloota akkuma adda baasuun tokkummaa isaanii balleessee ture. Waan dogoggorsiisuudhaan tokkummaa mucaa namaa balleessuuf karoora qaba ture. Kanaaf Waaqayyoo uumaan keenya tokkummaa mucaa namaa isa akkuma tokkummaa ergamootaa akka hin banne mucaa namaa keessatti yookiin immoo namni gara garaa akka hin jiraanne Addaam abbaan keenya haadha keenya Hewaan jibbee gaafa inni ofirraa ari'uudhaaf jedhu situ na dogoggorsiise situ Waaqayyoodhaan walitti na buuse situ waan Waaqayyoon raawwadhu hin jenne raawwattee anas na raawwachiise jedhee aarii guddaa keessa galuudhaan haadha keenya qulqulleetti Hewaan akka hin ariine ofirraa akka isheen hin ariineef fedha foonii itti uume gaa'ela hundeesseef jechuudha. Kana jechuun tokkummaa mucaa namaa eeguudhaaf daandiin Waaqayyoon hundeessee mucaa namaa boondii godhee walitti hidhe kun gaa'ela jedhama jechuudha. Gaa'ela jedhama. Kanaaf osoo gaa'elli hin uumamu ta'e fedhii foonii haati manaatiif abbaan manaa waliin qaban hin jiru odoo ta'e abbaan keenya Addaamis Hewaan hin adda ba'a ture. Kana jechuun nama gosa adda addaati jira jechuudha. Kanaaf tokkummaa namootaa gaa'ela kanaan fedha isaan akka waliin qabaatan hawwii wayiitiin akka Addaam Hewaan hawwu godhe jechuudha Waaqayyoon. Kanaaf tokkummaa mucaa namaa eeguuf ogummaa Waaqayyoon uume kun gaa'ela ta'ee manni kiristaanaa keenya nu barsiiste jechuudha. Gaa'elli kaayyoo inni tokko isaa tokkummaa haadha manaa fi abbaa manaa eeguu qofa osoo hin taane warreen walitti hin firoomne walitti firoomsudha. Seera mana kiristaanaa keenya keessatti gaafa ilaalle amma sanyii torbaatitti gaa'ela raawwachuun hin danda'amu jedhu. Maaliif akkas jedhu inni guddaan tokkos kaayyoon gaa'elaa inni hangafti warroota walitti firoomne warroota gargar ta'an firoomsuu tokkoomsuu waan ta'eef nama walitti firan taane fira godhuutu barbaachisa malee
fira gochuun hin barbaachisu kaayyoo jedhuuf manni kiristaanaa keenya amma sanyii torbaa jettee barsiiste jechuudha. Kanaaf gaa'elli warra walitti firoomne warra firooma hin qabnellee walitti firoomsa jechuudha. Gaa'elli gaafa raawwatamu gaafa guyyaa gaa'elaa sana misirrittiinis fira ishee fudhattee misirrichis immoo fira isaa keessaa nama barbaachisaa ta'e fudhatee gara mana waaqayyootitti galgala dhaqu. Mana kiristaanaa dhaqu jechuudha galgala. Egaa achi dhaqanii booda bakka firri ishee argamutti bakka firri isaa argamutti sirna gaa'elaa manni kiristaanaa raawwattiif. Kana jechuun walitti dhufeenya ishiin namoota wal hin beekne walitti fidduu keessatti gahee ishiin qabdu gaa'elli guddaadha jechuudha. Gaa'elli gahee guddaa qaba. Isaan booda maal godhu? Gaafa manni kiristaanaa seerota barbaachisaa ta'e raawwattee xumurtee booda karaa misirrittiitiin namoonni fira ishii ta'an bakka bu'anii mallattoo mallatteessu. Gaa'elli ijoollee keenya lamaanii guyyaa irraa kana raawwateera. Jarri kunarra lama kan turan tokko ta'aniiru jettee raawwattee karaa misirrittiinis nama sadii karaa misirrichaatiinis immoo namni sadii mallatteessaa jechuudha. Kana jechuun nama waliin beekne isa walitti fiduu keessatti tokkummaa mucaa namaa isa jalqabaa eeguu qofa osoo hin taane warra tokko hin taane irree tokko godhuu warra firan turre fira godhuu keessatti gahee guddaa qaba jechuudha. Kanaaf sanyii torba lakkoofnee nuti kan gaa'ela mana kiristaanaa keenya keessatti raawwannuu fi warra walitti firoomne walitti firoomsudha gaheen gaa'elaa kaayyoon gaa'elaa waan ta'eef isa kana jennaani jechuudha. Manni cidhaatti misirrichii fi misirrittiin tokko ta'uu jedha. Kitaaba mana kiristaanaa keenya irratti hiikoo galatoota irratti. Hiikoo galatoota keenya dubroo maarabii irratti gaafa ilaaltani mana cidhaatti firri misirroo fi misirritti tokko ta'u. Kana jechuun firri misirrittis hin dhufu firri misirrichaas hin dhufa walitti dhufee raawwatee tokko ta'a. Kana jechuun warroota gargar ta'an san warroota waliin beekne san fira godhaa jechuudha. Gaa'elli kana keessatti gahee guddaa akka inni qabu manni kiristaanaa keenya hin barsiisi. Garuu haati manaatii fi abbaan manaa tawaayidoo foonii fi waaqummaa wal eeguudhaan akkuma lama hin taane akkuma asirra dubbanne jechuudha. Haati manaatii fi abbaan manaatis akkuma tawaayidoodhaan boodatti lama jechuun hin danda'amne eega wal fuudhanii booda eega sirni isaanii sirna mana kiristaanaatiin gaggeeffamee booda qaama tokko ta'uu jechuudha. Kanaafuu ortodoksummaan gaa'ela keessatti ibsamti jechuudha. Walitti dhufeenyi ishii gaa'ela keessatti ibsamti jechuudha. Gaa'ela keessatti akkasitti ibsama. Inni kun amma bu'aa inni qabu osoo akkuma gaa'ela addunyaa kana taaksii keessatti wal baranii achumatti wal faana galuu Facebook irratti wal baranii achumaan wal faana galuu osoo ta'e firri wal hin beeku jechuudha. Tokkummaa miti kun gaa'ela akkanaa kun gaa'ela tokkummaa qabu hin jedhamu. Gaa'elli onlaayiniin ol fudhatanii galan gaa'elli taaksii keessatti ol fudhatanii galan gaa'elli daandii irratti walitti dhufanii ol fudhatanii galan gaa'ela tokkummaa qabu jechuun hin danda'amu jechuudha. Waan irratti qaba kaayyoo gaa'elaa keessaa waan irratti qaba jechuudha. Gaa'elas jedhamuudhaaf hin rakkisa. Kanaafuu gaa'elli ishii sirriin warra firoota kan walitti fiddu kan fira hin taanes fira kan taasistu kaayyoon ishii inni guddaan fi hangafti isa kana keessatti illee kan ilaalamtu jechuudha. Kanaafuu gaa'elli waaqayyoonuuf akkaachuutiin kan isaan geessu kanadha. Kanaafidha. Waaqayyoof akkaachuutu kan isaan geessus kanadha. Maaliif ree Kiristoos ofii isaatii qaraaniyyoo irra olee raawwatee mucaa namaa tokko godhe. Warra Ahizaaboota jedhaman mucaa ijoollee isaa akka ta'an godhe. Kiristaanota akka ta'an duuka bu'aa isaanii akka ta'an godhe. Warra hunda isaanii tokko taasise jechuudha dhiiga isaatiin. Gaa'ellis kanaaf tawaayidootti dhiyaatti. Warra wal hin beekne wareegamummaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos san kaffale san kaffalurree yoo baatte gaa'elli namoota walitti fiduu irratti gahee guddaa kan qabdu waan ta'eef tokkummaa mucaa namaa eeguuf mucaa namaa walitti fiduuf kaayyoo gaa'elaa keessaa isa tokko jechuudha. Inni sadaffaan ortodoksummaa itti fufsiisudha. Kaayyoon gaa'elaa inni biraa ortodoksummaa itti fufsiisu. Kana jechuun kiristaanummaa itti fufsiisuu jechuudha karaa biraatiin. Lafarratti kiristaanonni jiraatanii waaqayyoo akka galateeffatan gochuu yoo eeyyama waaqayyoo ta'edha kun.
tarii gaa'ela keessatti akkuma jalqaba jenne daa'imni jiraachuu dhabamuu dandeessi. Yoo heeyyama waaqayyoo ta'e gaa'elli sanyii bakka buusuu irratti gahee guddaa qaba. Maaliif ree qulqullichi Phaawulosis akka sila caqasaa tokkoffaa Qorontoos boqonnaa 7:2 walii dubbisne ijoolleen kennaa waaqayyootii jedha. Ijoollee kennaa waaqayyoo kana argamsiisuu kan dandeenyu gaa'elaani malee faabrikeet goonee baasuu hin dandeenyu jechuudha. Gaa'elaan ijoolleen kennaa waaqayyoo ta'uu ishii kan ittiin beeknu. Kanaaf gaa'ela keessatti kiristaanonni yoo baay'atani manni kiristaanaatiis hin baay'ata. Manni kiristaanaa yoo baay'atan immoo galanni waaqayyoo hin baay'ata. Galanni waaqayyoo hin baay'ata. Kiristoos kaayyoo inni mucaa namaa lafarratti uume sun galma ga'a jechuudha. Kaayyoo inni beenyaa ta'etti isaan bitame sun galma ga'a jechuudha. Kanaafuu mucaan namaa lafarratti baay'ata jechuun manni kiristaanaatis baay'ata jechuudha. Manni kiristaanaa baay'ata jechuun immoo galateeffannoonni yookaan immoo warri waaqayyoon galateeffatan baay'atan jechuudha. Gaa'elli isa keessatti gahee guddaa kan qabudha. Nutis gaa'ela qulqulluu akka ta'e dhala argachuunis xuraa'ummaa akka hin qabne ni dubbanna jedhanii kitaaba qulqulluu tokko dubbate akka baay'inaatiif akka baay'ataniif waaqayyo Addaamii fi Hewaanin uumee jira. Kanaafuu manni kiristaanas akka isheen babal'attee ijaaramtuuf addunyaa hunda yeroo handaara addunyaatti akka isheen geechuuf gaa'elli gahee guddaa qaba. Eeyyama waaqayyootis waaqayyoonis eeyyamee jira kan. Kanaaf kaayyoon gaa'elaa inni sadaffaa fi xumuraa sanyii ortodoksummaa bakka buusudha jechuudha. Inni itti aanu gaa'ela dura maaltu guutamuu qaba? Osoo gaa'elatti hin seenin dura maal gochuu qabna? Haal dureen gaa'elaa barbaachisu maal inni kan jedhu amma waaqayyoon nu eeyyame ilaalla jechuudha. Haal dureen gaa'elaa barbaachisu maal? Gaa'elli maal barbaada? Kan jedhu inni jalqabaa gaa'elaan dura osoo gaa'elatti hin seenin dura durbummaa foonii eeggachuun barbaachisaadha. Yookiin immoo durbummaa yeroo murtaa'aa kan jennee beeknu jechuudha. Durbummaa foonii keenya. Dubrummaa yeroo jennu dubrummaa foonii jechuudha. Dubrummaan gosa lama waan jiru dubrummaa foonii gaafa jennu durbummaa yeroo murtaa'aa jechuu keenya. Durbummaa yeroo murtaa'aa jechuun durbummaa fooniin al tokko erga badee booda yookiin immoo qaamni yookiin dhiirri fi dubarri tokko egaa wal bira ga'anii booda argamuu hin dandeenye jechuudha. Durbummaa al takka baduu danda'u jechuudha. Durbummaa foonii jechuun durbummaa lammaffaa argamuu hin dandeenye. Kanaaf gaa'ela dura durbummaa foonii eeggachuun baay'ee murteessaa fi barbaachisaadha. Durbummaa foonii eeggachuun gaa'elaaf irree humna guddaa qaba. Humna guddaa qaba jechuudha. Gaa'elaan dura durbummaan bade gaa'ela ijaaruu hin danda'u. Maaliif ree kaayyoo isaa galmaan ga'uu keessatti ga'ee guddaa waan qabuuf dubrummaan. Dubrummaan waadaa gooftaan keenya yookaan waaqayyoon mucaa namaa gidduutti godheedha. Gaa'elaan dura dubrummaan murteessaa waan ta'eef gaafa gaa'elaa sana dubrummaan isaan lamaanii yoo bade waadaa qaba jechuudha. Jireenya isaanii keessatti illee boondii godhee kan walitti isaanii dubrummaa isaa. Kanaaf dubrummaa yeroo murtaa'aa kana eeguun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Baay'ee barbaachisaadha. Dubrummaa yeroo murtaa'aa eeguun kan nu barbaachisuuf wantoota muraasa tokko kaasnee bira dabarra jechuudha. Tokko gaa'elaan alatti fedhii foonii raawwachuun fayyina irraa waan nama baasuufidha. Kana jechuun seera mana kiristaanaa eeguu nu dhabsiisa jechuudha. Dubrummaa foonii keenya gaa'elaan dura eeggachuun kan nu barbaachisuu fi seera mana akka kiristaanaa eeguudha ni bira. Tokkoffaan fi hangafti seera mana kiristaanaa eeguudha. Kana jechuun dubrummaa foon keenya balleessina jechuun gaa'ela raawwanne jechuudha. Maaliif ree gaa'ela jechuun dubartiin tokkoof dhiirri tokko waliin jiraachuudha. Gaa'ela raawwanne jechuudha. Gaa'ela raawwanne jechuun immoo iddoo isaa malee gaa'ela raawwanne jechuudha. Gaa'ela iccitii ta'e san mana kiristaanaatti raawwatamuu kan qabu san firoota walitti fidee raawwatamuu kan qabu san kaayyoo inni hundeeffame sana diiguu jechuu waan ta'eef seera mana kiristaanaa diiguudha jechuudha. Manni kiristaanas akkas jirti dhiirri fi dubarri kiristaana ta'anii filannoon isaanii gaa'ela yoo ta'e mana amantaa
manni amantaa barumsa isaaniif ta'u qabdi. Innis sirna gonfoodhaan yookiin tagliliidhaan wal fuudhanii akkamitti akka isaan jireenya isaanii qulqulluu ta'anii gaggeeffachuu danda'an ni barsiisti, ni gorsiti. Tagliliis ni raawwattiifidha. Kanaaf kiristaanni kamiyyuu gaa'elaan dura fedhii foonii gochuun dhiisuusaa kan gorfamuuf inni guddaaf hangafti isa kanaa jechuudha. Seera mana kiristaanaa cabsuu waan ta'uuf, qajeelfama mana kiristaanaatiin deemuu dhiisuu waan ta'uuf, kaayyoo gaa'elli sun hundeeffameef irraa ala ba'uu waan ta'uuf manni kiristaanaa kan hin eeyyamtu. Inni lammaffaan iccitii mana kiristaanaa keessatti raawwatamu alatti raawwachuu jechuudha. Gaa'elli iccitii mana kiristaanaa keessatti raawwataman keessaa isa tokkoo fi hangafadha. Kanaafuu gaafa gaa'ela keenya alatti raawwanne iccitii mana kiristaanaa alatti baasne jechuudha. Maaliif fedha fooniitii fi fedha foon isaanii lamaan raawwatanii dubrummaa isaanii foonii balleessan jechuun gaa'ela raawwatan jechuudha. Gaa'ela raawwatan jechuun immoo iccitiin kun alatti raawwatame mana kiristaanaa keessaa bahee jechuudha. Kiristaanonni hubachuu kan qaban iccitiiwwan mana kiristaanaa kanneen kana akkuma kaanii mana kiristaanaatiin alatti raawwatamuu akka hin qabne. Akkuma beennu gaa'ellis mana kiristaanaatiin ala raawwatamuu hin qabu. Iccitii mana kiristaanaa waan ta'eef. Yoo sana hin goone seera mana kiristaanaa hin eenne jechuudha miti. Seera mana kiristaanaa hin eenne jechuun immoo kiristaana miti. Kiristaana taanee amma jirrutti kiristaanonni hundi keenya hubachuu qabna asirratti. Kiristaana taanee keessattuu amanaa Ortodoks tawaahidoo tokko taanee seera mana kiristaanaatiin deemuun keenya dirqama. Seera mana kiristaanaatii fi seera wangeelaatiin deemuun dirqama. Kanaaf iccitii kana alatti baasuu hin qabnu jechuudha. Maaliif yoo akkaataa seerri mana kiristaanaa nu barsiistee fi kitaabni qulqulluun nu kaa'u kanaan raawwanne eebba arganna. Kaayyoo gaa'elaa isa dura dubbanne santu galmaga. Isan taane taanan garuu gaa'ela biraa raawwachaa jirra jechuudha. Kanaaf mana kiristaanaa qofa keessatti akka inni raawwatu beekuun iccitii kana hiruun akka hin barbaachisnedha jechuudha. Inni sadaffaa misirroowwan lamaan gidduutti amanamummaa uumuudhaaf. Amanamummaa uumuudhaaf. Dubrummaa foonii keenya kan inni eegamuuf amma gaa'elaatitti misirroowwan lamaan gidduutti amanamummaa uumuudhaaf. Yoo isaan dura balleessine tokkoffaa akkasila jenne iccitii mana kiristaanaa alatti baasuu ta'a yookiin immoo iddoo barbaadnetti raawwachuu ta'a. Lammaffaa immoo wal shakkiin akka uumamu. Kiristaanni tokko gara gaa'elaatti yommuu galu fedhii fooniif nama haaraa yookiin fireeshmaanii ta'uu qaba. Ekspiraansii qabaachuun qabu jechuudha isaan dura. Ekspiraansii qabataanaan gaa'ela isaa irratti yaalii gaggeessa waan ta'eef ta'uu hin qabu. Gaa'elli kan hundeeffamu nama haaraa fireeshmaanii ta'an. Ishiinis kanaan dura ekspiraansii yookiin immoo muuxannoo saala quunnamtii kan hin qabne. Innis kan hin qabne ta'uu qabu jechuudha. Kana gaafa ta'an isaan lamaanuu fireeshii ta'anii jireenya isaanii gaa'elaatti gaafa seenan qaamni isaan gaa'ela isaanii wajjin wal dorgomsiisan hin jiru. Qaama biraan qaban jechuudha. Qaama gaa'ela isaanii wajjin wal dorgomsiisan. Garuu gaa'ela isaaniitiin dura dubrummaa foon isaanii balleessu yoo ta'e yookiin nama biraa wajjin gaa'ela isaaniitiin dura dubrummaa foon isaanii balleessu yoo ta'e nama isa wajjin nama gaa'ela isaanii keessa jiru wajjin nama biraa wal dorgomsiisu jechuudha. Gaa'elli immoo akkas miti. Gaa'elli namni lamaa fi lama qofti kan waliin jiraatanidha. Sanaaf nama muuxannoo jireenya gaa'elummaa duraa yookiin immoo jireenya gaa'elli dhiirri fi dubartiin tokko wajjin jiraatanii raawwatamu kan hin beekne muuxannoo kan hin qabne ta'uu qabu jechuudha. Fedhii fooniitiif muuxannoo kan hin qabne ta'uu qabu. Isaan lamaan qofti guyyaa walitti dhufanirraa kaasanii ekspiraansii isaanii guddifachuu qabu malee isaan dura ofumaan qaban jechuudha. Kanaafuu misirroowwan lamaan akka wal amananiif dubrummaa foon isaanii eeguun dirqama guddaa akka ta'e manni kiristaanaa keenya nu barsiisti jechuudha. Lamaan isaanii namoota biroo wajjin wal quunnamtii biraa gochuun qaban. Walii isaanii wajjin illee egaa eebbifamanii booda. Egaa manni kiristaanaa goofoon isaanii irra gootee isaan eebbistee booda. Egaa firoonni isaanii dhufanii raawwatanii guyyaa irraati irraa kaanii misirroonni kun lamaan gaa'ela isaanii raawwatanii haadha manaatiif abbaa manaati jedhanii eebbisaniin booda. Firoonni egaa walitti maaddii isaanii qammasanii firataniin booda.
Annisaan haadha manaatiif abbaa manummaa isaanii beekamu. Kanaafuu gaa'ilaan dura dubrummaa foon ofii eeguun inni biraa amanamummaa uumuudhaaf jechuudha. Dhiirri qeerrummaa isaa durbis dubrummaa ishii gaa'ila raawwachuu bultii isaaniitiif faayidaa inni qabu salphaa seetanii jedhe qulqulluun tokko. Dhiirri qeerrummaa isaan durbis dubrummaa ishiin gaa'ila raawwachuun bultii isaaniitiif faayidaa inni qabu laayyoo seetanii jedha. Dhugaadha. Dubrummaa foonii keenya eegnee gaa'ila raawwachuun gaa'ila keenyaaf ga'ee inni qabu xiqqoo miti. Kana eeguun baay'ee barbaachisaadha. Inni arfaffaan gaa'ila busheessuu danda'a. Maaliif ree waan gaa'ila keessatti barbaachisu isaan dura raawwate taanaan gaa'illi maaliif barbaachise kan jedhu gaa'ila busheessuu danda'a jechuudha. Garuu immoo gaa'illi kaayyoo armaan olitti dubbanne san of keessaa waan qabuuf bushaa'aa miti gaa'illi. Yommuu nuti jireenya keenyaan dura isaan dura gaa'ila gaggeessaa turre yoo ta'e gaa'ila busheessinaa jechuudha. Kana jechuun gaa'illi sun akka waan qaalii hin taanetti ilaallaa jechuudha. Jireenya isaa keessa turre waan ta'eef waan itti fakkaatu. Gaafa gaa'ilatti gallee isaan booda waan gaa'illi barbaadu raawwanne garuu gaa'ilaaf kirediitii kennina jechuudha. Kirediitii kennina. Kanaaf wantoota hafran kanarraa kan ka'e gaa'ilaan dura dubrummaa foon keenyaa eeguun baay'ee barbaachisaa ta'a jechuudha. Inni biraa qophii gaa'ilaan duraa. Qophii gaa'ilaan duraa. Inni kun qaama keenya irratti maal gochuu akka qabnu an dura ilaalaa turre sun qaama keenya irratti jechuudha. Maal gochuu akka qabnu qaama keenya irratti kan jedhu wantoota hafran amma kaasne kana. Qophiin nuti barbaachisu qophiin keenya maal gochuu qabna maaltu nurraa eegama kan jedhus hin jiru. Tokkoffaa gaa'ila osoo seeniin egaa gaa'ila raawwachuun keenya barbaachisaa ta'uu isaa itti amannee booda jalqaba irratti fedha Waaqayyoo gaafachuun eeyyama Waaqayyoo gaafachuun dirqama. Waaqayyoon eeyyama gaafannaa jechuudha. Gaa'illi kun nu eeyyamamuu isaatiif nu eeyyamamuu dhiisuu isaa warra micayyoo gaafachuu osoo hin taane waraqataan micayyoo gaafachuu yookiin immoo warra ishii gaafachuu osoo hin taane Waaqayyoon gaafachuudha jalqaba. Yeroo baay'ee gaa'illi mana kiristaanaa keenya keessatti osoo hin raawwatin alatti badu caala immoo osoo eeyyama Waaqayyoon gaafatin namoota raawwatantu gaa'ila busheessa. Namni tokko gubbaa isaa laallee fuula isaa laallee gaa'ila annaa taatetti itti rifachuudhaan dura eeyyama Waaqayyoo gaafachuudha. Eeyyama Waaqayyoo eega gaafannee booda Waaqayyoo eega nu eeyyamee booda qaama san gaafanna. Garuu nuti faallan hojiin keenya. Gaafa jalqabnu Waaqayyoo keessa hin jiru. Gaafa jireenya keenya keessatti gaa'elaaf nu ta'annee nama barbaanne san barbaannu keessattuu qeerroo yeroo irraa qarreen kana keessatti baay'ee barbaachisaadha. Of eeggannoo guddaa gochuun baay'ee barbaachisaadha. Jireenya gaa'elaatti seenuudhaan dura eeyyama Waaqayyoo gaafachuun barbaachisaadha. Jireenya gaa'elaa keessatti wanti nu dursinee Waaqayyoo gaafannuuf immoo kadhannaa gochuu Waaqayyoo eeyyamuun immoo akkamitti beekamaa jechuu dandeenya. Kadhannaa goona. Injilbeeffanna. Kadhannaan nuti goonis immoo yeroo tokko tokko akkam goona. Dubartii wayii ilaallee yookaan dubara wayii ilaallee nutti miidhagdee qabeenya qabaachuu dandeenya yookaan bifa qabaachuu dandeenya. Yaa Waaqayyoo nama kanammaa kiyya godhuu qabna dirqama. Jennee Waaqa cinqoo odoo hin taane kanatti nu eeyyamti naa kenniidhaan Waaqa kan gaafannu. Ofiidhaa filannee ishii tan irratti dirqama ishii naa kennuu qabdaa miti. Kanatti naa eeyyamti. Maaliif ree Waaqayyoo gooftaan jalqabuu yoo dubbateera. Waan sin barbaachisu sanatu isinii kenna. Isin jalqaba irratti mootummaa kiyya barbaadaa jedhe. Mootummaa isaa barbaaduun nu barbaachisa. Garuu inni waan nu barbaachisu nuuf kenna. Kanaaf eeyyama Waaqayyoo gaafachuun gaa'ela keessatti baay'ee barbaachisaadha. Dogoggorri guddaan jiru maa inni ofuma keenyaa jalqabneet ofuma keenyaa waa'ee sanaa xumurreet dhumarratti qorumsi yoo nu muddatte yookiin waan ta'e yoo nu muddate yaa Waaqayyoo maallaqa faraddee jenna. Jalqaba koo Waaqayyoon gaafannee bara. Gaafa rakkannee gaafa cinqamne qofa Waaqayyoon gaafanna. Sana ta'uu hin qabu. Kiristaanni adeemsi isaa inda'uun
dhaabbata guddaa kana ijaaruuf miti. Gaa'ela kan jedhame dhaabbata kana ijaaruuf miti. Waan xiqqoodhaaf waan jireenya keenya guyyaa guyyaa keessatti goonuuf Waaqayyo eeyyamsiisuun dirqama akka ta'e nu gaafataa jiru. Kana Waaqayyo eeyyamsiisuun Waaqayyo gaafachuun baay'ee murteessaa fi barbaachisaadha jechuudha. Dabalataanis immoo yommuu kadhannaa irratti yaa Waaqayyo eeshee yookiin immoo eessa yoo koo godhuu baatte akkasan ta'a yookiin amantaa kiyyanni isaan jedhan jiru. Isheen immoo kiyya ta'uu baannaan akkasan ta'a hin jiraadhu maalii kana keessa kan jedhan jiru. Kun dhaadhannoodha malee kadhannaa miti. Eeyyama Waaqayyoo gaafachuu miti kun dhaadhannaadha malee. Yoo akkas naa godhuu baatte akkasas godha jechuudha. Namni immoo Waaqayyoon wal loleetoo as faraarree yookiin immoo sodaachisee Waaqayyo irraa barakata eebba argatu hin jiru. Sanaafuu yoo ati akkas naa godhuu baatte akkasan godhaa jechuudha ni miti Waaqayyo gaafanne. Ishii dhala lammaa yoo naa kennuu baatte ani gaa'elatti seenuu hin jedhan jiru. Isa yoo naa kennuu baatte ani gaa'elatti seenuu hin jedhan jiru. Waaqayyo sodaachisuu osoo hin taane kadhachuudhaani. Kanaaf eeyyama Waaqayyo gaafachuun jalqaba irratti baay'ee barbaachisaadha. Lammaffaa irratti jabina hafuuraa. Jabina hafuuraa jechuun immoo jabina amantaa jechuudha. Jabina amantaa ilaala jalqaba irratti. Hafuurummaan keenya akkam? Jabina hafuuraa yommuu jennu amantaa keessatti hafuuraan ta'anii gaggeeffamuun beekumsa hafuuraa qajeeludha. Dhuguma gaa'ela keessatti wantoota baay'ee nama mudata. Ani immoo hafuurri kiyya isaaf gahaadha. Tasgabbaa'uu danda'a yoo ana aariin jiraatu ta'e tasgabbaa'uu yookaan immoo oobsuu danda'a. Kan jedhu jabina hafuuraa moo gaa'ela san diiguuttan deema laata kan jedhu jabina hafuuraa qabaachuun baay'ee murteessaadha. Hafuuraan bilchaachuun hunda caalaa jechuudha. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 7:5 yoo ilaaltan gaa'ela keessatti bilchinni sammuu amantaadhaaf bilchaachuun hafuuraa waaraan cimuun tsoomuun kadhachuun eeyyama Waaqayyootu kan beennu kanaan. Waaqayyo waan sana irratti nu eeyyamuu isaa kan nuti ittiin beennu keessaa hangafti jabina amantaa yoo qabaanne beenne. Sanaan achi eeyyama Waaqayyo hin beennu. Waaqayyo waan tokko kadhannee raawwannee waan san gaafa Waaqayyo nu raawwatu nuti kan biraa kadhanna. Raawwuu isaatu hin beennu jechuudha. Garuu jabina amantaa qabna yoo ta'e waan kadhanne san waan Waaqayyoon kadhanne san waan eeyyama Waaqayyoo gaafanne san madaalaa deemna jechuudha. Gaafa madaalaa deemnu madaalli keenya keessatti deebiin keenya argama. Sanaafuu jabinni amantaa, jabinni hafuuraa gaa'elaaf baay'ee murteessaadha. Gaa'elli kaatanii itti galanii kaatanii keessaa ba'an waan hin taaneef. Carraa mucaa namaatii si'a takkitti kennamte. Carraa lammaffaadha gaa'elli. Carraa tokkoffaan immoo of daangessitee seera Waaqayyoo hunda eeddee raawwattee foon kee daangessitee jandarabaa taatee Waaqayyoof misirroo taatee jiraachuudha. Carraa lammaffaa si kenname immoo tokkoon jiraachuudha. Carraa takkittii tana dhabde taanaan garuu kan biraan jiru. Sanaafuu gaa'elli akkuma barbaadnetti seennee kan keessaa bahuu hin dandeenye waan ta'eef hafuurummaadhaan cimuun baay'ee murteessaadha. Umuriin nuti gaa'elatti gaggeessinu irree giddu galeessa ta'uu qaba. Umurii nuti waan hunda beekuu dandeenyu, umurii nuti amantaa keenya bilcheessinee itti beekuu dandeenyu, umurii nuti yoo daa'imni illee dhufte daa'ima sana itti guddisuu dandeenyu, daa'ima sanis immoo hafuura itti guddisuu dandeenyu keessa ta'uu qaba. Kanaaf jabinni amantaa baay'ee murteessaadha jechuudha. Inni lammaffaan inni sadaffaan qophii sammuuti. Qophii sammuu. Qophii sammuu gaafa jennu waa'ee gaa'elaa yommuu dubbannu gaddaa fi gammachuun jiraachuu danda'a. Akkuma sila jenne walitti bu'iinsi jiraachuu danda'a. Komiin jiraachuu danda'a. Kana hundaaf qopheessuu qaba jechuudha sammuun keessa. Yoo komiinis jiraate haala ittiin hiiktu qopheeffachuudha. Sammuun kee qophaa'aa ta'uu qaba jechuudha. Wanti hundumtuu sirratee yookiin immoo toora nuuf galee adeemuu dhiisuu danda'a. Sammuu ofiitti garuu qophaa'uun kana furuudhaaf qophaa'aa ta'uu qaba. Gaa'elatti gangalee wanta akkanaa dhufuu danda'a. Agiriimantii dhabamuu danda'a. Walii galuun. Gaafiin gaafatamuu qabna dandeenya. Maaliif ree akka durii nama tokko taanee hin jirru nama lama taanee irraa waan ta'eef.
Itti gaafatamummaan qabna. Gaa'ela keessatti itti gaafatamummaa qabaachuudhaaf qophii sammuu jiraachuu qaba. Kanaafuu qophii sammuu gaa'elaaf baay'ee barbaachisaadha. Of qopheessuu jechuudha. Sammuudhaaf qophaa'aa ta'uu. Gaafii gaafatamnu karaa jireenya keenyaatiin ta'uu danda'a. Karaa hawaasummaa ta'uu danda'a. Isa sanaaf gaa'ela keessatti qophii sammuu qabaachuun barbaachisaadha. Gaa'elli ba'aa namoonni lama tokkummaadhaan ta'anii waliin baatanidha. Gara nama tokkoo qofatti kan madaalamu miti jechuudha. Namoonni lama ta'anii jiruu isaanii kana keessatti ba'aa namoonni lama waliin baatanidha. Kana baachuudhaaf qophii ta'uu qabna jechuudha gaa'elatti gaafa jennu. Ba'aan nuti baannu jira waan ta'eef ba'aa kana baachuudhaaf qophii ta'uu qabna. Kanaafuu gaa'elli qophii sammuu gaafata. Gaafa jennu waan haaraa uumnaa jechuu miti. Waan haaraa uumnaa jechuu miti. Inni tokkoffaan akkasii jechaa turre gaa'ela keessatti wantoonni dhuma gaa'elaatti argaman sun fayyinni argaman sun isa bira ga'uudhaaf obstaakiloota baay'ee jira. Obstaakilii san immoo ittiin ce'uu dandeenyu qophii sammuu yoo qabaannedha. Nan ce'aa jennee sammuu keenya yoo itti amannedha jechuudha. Walumaa galatti kutaa kana keessatti gaa'elaan dura wantoota barbaachisan waan guutuu qabnu. Inni tokkoffaan dubrummaa foon keenya eeguu. Dubrummaa foon keenya eeguun immoo maaliif akka barbaachise? Dubrummaa foon keenya eeguun immoo wantoota afran amma kaasne kanaaf akka barbaachisu. Gaa'ela akka hin busheessineef, gaa'elli bushaa akka hin taaneef. Gaa'elli isaan dura fedhii foon keenya raawwannoo ta'e gaa'elli akka hin barbaachisneef akka hin laalleef. Misirroonni lamaan akka isaan wal amantaan misirroota lamaan gidduu akka jiraatu. Gaa'elli iccitii mana kiristaanaatti raawwatamu ta'uusaa akka beeknuuf iddoo biraatti akka hin raawwanneef. Maaliif fedha foon keenya raawwanne taanaan gaa'ela raawwanne jechuu waan ta'eef. Inni biraa seera mana kiristaanaa eeguudhaaf gaa'ela dura foon keenya yookiin immoo dubrummaa foon keenya balleessuu akka hin qabne agarreerra jechuudha. Akkasuma kaayyoo gaa'elaa keessaa lamaan tokko ilaalleerra. Isa darbee kutaa achaanu keessatti ilaallee kutaa kana keessatti garuu lama ilaalleerra. Tokkoffaa tokkummaa mucaa namaa eeguudhaaf gaa'elli akka barbaachisu. Tokkummaa mucaa namaa eeguudhaaf ga'ee inni qabu ilaalleerra jechuudha. Isa qofa osoo hin taane tokkummaa mucaa namaa wal bira jiran eeguu qofa osoo hin taane warra tokko hin taane irra tokkoomsuu keessatti ga'ee inni qabu ilaallee jirra jechuudha. Inni dhuma ortodoksummaa itti fufsiisuuf handaara addunyaatti lallabaa akkuma jedhe san baay'annee akka lallabnuuf mana kiristaanaa keessatti mana kiristaanaa bal'aa ijaarrannee mana kiristaanaa baay'ee ijaarrannee galata waaqayyoo keessatti akka galateessinuuf sanyiin akka baay'atuuf gaa'elli ga'ee guddaa qaba. Namoota sodaa waaqayyoo qaban itti fufsiisuudhaaf ga'ee guddaa qaba. Kanaaf kutaa kana keessatti wantoota kana ilaallee turre waaqayyo gooftaan keenya nu jidduutti argamee jecha isaa hafuura qulqulluu nuuf ergee jecha kanarra bulee yookiin immoo boqonnaa kanarra bulee kan nu barsiise kan nu gorse maqaa isaa kan eebbifamu haa ta'u jecha baranne diinni keenya seetan akka nurraa fudhanne firee 30 60 dhibba buusne tajaajiltuu mana isaa dhaaltuu mootummaa isaa akka taanu waaqayyoon nu gargaaru waaqayyoof galannaa ta'u.